قرآن ربيت يا سلا سلا وان خلق میں بیکایو قرآن لالو خلیفہ قلقی کی سجویا لالو دیر الہی لفن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ اما کنا سلامت ہمیں جنہیں یہویوں صلاتات یہمونی نبر فتح arri kun dabarran namu tu arri hatat kumer ni dapat baca مدركي بريدة سنلتي ونقرة سمنا كيس خلقا سمنا سيناتي سمنا قابل جولي الإنسان والمدينة سمنا سمنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل
Barbare galte muwallalo, wan kalkame beka yo Qur'ana lalo, adi babante ki dunya lalo, ande ilahi la falma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah amma kana salamatan ni dinne yoyum salatan ni moy dabar fatti arri kun dabar randa mutu arri hadati kumer ni dabar fatti dabar fatti istiaf jam kada kamanu insyaallah maghriba salanne insyaallah tu nagarra yo insyaallah tu nabi mo bor salam ta kamna aso la jonne ko insyaallah war bi amma Allah tidak. Assalamu alaikum. Asa kaya mamme gulo siran ሰዎች ምን ሆነ ነው? ሰዎቹ ምን ሆነ ነው? እዚህ ታከነ ካፈጥ ነው ሼኪ የምን ሼኪ ሼኪ አይደለም። ኢስላም ባለ ውለታ ነው። Nakasan bani Romo Rajamin bani. Salam. Salam boy. Salamin boy. Maka dia migana makid. Makai. Hit. Ini baka sani dim ne ram. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشماندو نانو مقالة قندالة بقي نانو مقالة قندالة عندف مقالة دفنو. أنا قندالة. كون كشماندو. ماو دنيس نقارتن وكل ما تماوت. Sagantaa maaltu jira? Sagantaani muhaadara guddaatu jira borii aanaa Qondaalaa irratti yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa magaalaa Qashmaandoo keessatti argamna. Uummanni kun akka ittiin jaalala ustaazotaas qabu yaa'ee argisiifachaa jira jechuudha. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Ummata kana akkamitti ibsitumee maal? Uummanni maal simatu dhufe? Wallahi uummanni jaalala diinii qaba. Jaalala diinii mana baasi. Namoota diinii namootni jabeetii uummata kana simachuudhaaf sha'aa'ira isaa guddisuudhaaf shorora isaa guddisuudhaaf akkasumas tokkummaa isaa jabeeffachuuf wayi bira ustaaz ibsaa jira, ustaaz raayyaa keenya jira, ustaaz raayyaa kana dubbisnee dhanii kun akka deemutti Mashallah. Barakallahu fiikum. Halo. Eshi baka caafii irra wal jalaa namni kottu taasan. Amma kana booddee ogeeyyii irraa katamaa tokko ittiin jira. Allahu akbar. Himma nageenyaa gidduu waan ta'eef. Ayyee. itti cabaa jira miti itti miidhamaa jira itti monopoolisii ta'eetaa jira itti waan hundi jedhamaa jira. Aywa. Si galee? Aywa. Ummati kun waan tokko sirra barbaadeeti miti si barbaadeeti. Allahu akbar. Nama barbaaduun immoo hin argamu bara. Si galee? Akkas. Ati bittee argattu maa nama dhabee maa? Sana darbani. Sana jira. Jiru attam goona laata yaara. Intini dukaa illee si dhaaba.
Manan, Abdul Manan. Iddoon jira, Abdul Manan. Iddoon jira. Dudduuba gali yuune. Yuune gali bani. Yuune banaafi yuunisi banaafi. Diidaan. Nanya tu. La hawla wala. Silakan Mbak apa? Maisa, anatti mo. Nama jeesa. السلام عليكم. Ya nama fikirkan. Muslim bosi sure kana rana fattani. Wallahi يوم جنة نحن فنجنة وامم ننجري بل نحن فنجنة أنا وامم ننجري بل نحن فنجنة أي أستاذ رايا أمني ما سنجالة بيتو إسنت أمة جالتها والله إيه أكاسيبا مني مالكو سادا جالت شلتني مني بر ولا رنا ما بيجا إمبيتا إيه والله المولى والله بدتي نمشي بوي إيه Ya? Achi bane inda kana gizo. ما أجي كي تبغى إنه أجابي إنه جرين نانا بني وسوا أجابي إنه جرين نانا بني Achi wallahi ya. ما شاء الله ديني لكم كبسودا Absoda. ودينا داوايرو واممت فواكس ولقاكس أكا قدانو راقب برمتشون برا بلينا نتو مكينا نتو قد وركاسنا wallaggaan miidiyaa irratti islaamni muslimni keessa hin jiru jedhamee miidiyaan afarsisuni jechaanii miti kinoo gochumaan ulaala jechaan isiniin ibsinu ummanni kun eessaa dhufee eessaa bahee yoom dhalate Kristaana faadha aywa maaliif jennaani aywa namooma mootummaatu keessa jira islaama qofaa miti kan jiru kasimati amma islaama qofaa miti Kristaana faadha ba maaliif fakkaata ayye namooma keessa jira mootummaatu keessa jira jechuudha amaanaa ta'uu ofiisitti maa jira ajiib ani amaanaadhaas hin jedha asitti maa jira aywa ayyaan doera ka asii goona ka dinan bira deemee miti Ndemne male sa. Sanu dudduba rundi sani. Dudduba jiro kritti ndemu. amma gaamma yoo itti kan deemee Bana kata bagi sabana ni. Nechi mo wala jala bakka ummat. Mansi ko nega. Ani ka bakka kanaatti waa galii jira dhuna jetti gosu. ምን ሆኖ ነው ሰዎቹ? እኔ እኮ ሼክ አይደለሁም። ማነው ስሜ ማነው? እስላም አባት ማነው ስሜ? ኃይሌ ኢየሱስዬ። እኔ እኮ የሼክ አይደለሁም ምንም አይደለሁም። ሰው ዝም ብሎ ነው እኮ እንጂ እኔ አባትም ሆኜ አላውቅም። አባት እኮ አለ ከኋላ። ማነው ቅድም ከኛ ጋር ምሳ ይበላል? ነጭ የለበሰው Wallahi. ዘርባ ከማ Rejista zarato. Amma kashmandoo keenya bannaati kashmandoo ummati biyyatti keenutti dhufe ምንም አልሰራሁላቸው አንድም ነገር ሰርቼ አላውቅም። ምን ሆኖ ነው እኮ ብዬ ነው እኮ raayyaadhaan si argaan jira raayyaa Minisoota Ameerikaadhaan si argaan jira. Ishee ibsaa jirti peejii ibsaa jala hin jira peejii ibsaatiin eenyuun baroota nu ilaalaa jirtu jechuudha. Raayyaadhaan hoo Mahammad Amin kan Mahammad Amin mucaan keenya tokko jira kan Ameerikaa jiru. akkanaa marhaba nu ilaalaa jirtu. marhaba Nu ilaalaa jirta.
Maashaallah maashaallah. Wanni kun eessa addunyaa? Jabaadhu gaa bor si muhadaraa guddaa jira galaan sii dawaluuf hin jechaa jira. Wallahi tokko ditaabaatti nama feen jiru biyyeeffannoo kee waama dandeessu. Sibane. Naa dawwal ishii. Aywa argame. Naa dawwal. Tikkee sibane. Shabbane. Akkamirtu namni bakka jirurraa nama yaada nama ofii kana yaada. Yaadamuun immoo hin argamu. Yaadamuun badhaasa. Yaadamuun badhaasa bara. Badhaasa amaanaadhas sodaachisaadhas. Amaanaa akkam akka gootu yaadamuun kun maal jechuudha yookaan immoo barbaadamuun namni sitti haajamuun miliyoona namaa dhiisee namni namatti haajamu jechuun maal jechuudha. Ba'aadhaa beeki gara tokkoon waan faarfamu yookaan immoo waan gammadaa namni fandalaqaa wanta jedhu tun ta'ini waan agartee amaanaadha. Mammanni kun amaanaadha bakka amaanaadha. Maal gootee fi naan si barbaade. Si galee maal gootee fi jennaan tarii hamaasaas qalbii keessaan qabu takka waa godhuuf hin beeku hawaasa kana. Hamaasaa garuu qalbii keessaan godhu. Yoon illee waa gochuu baadhe moo waa godhee hin beeku. Allahu akbar. Dubbiin achi immoo. Yoo waan an godhuuf illee yoon hin dhabe. Takka waa godhees hin beeku waa gochuuf hin yaada. Yoo waan godhu dhabe immoo abadan ba'aatti ta'ee waan godhuun. Abadan. Ba'aatti hin ta'u. Abadan ba'aatti hin ta'u. Yoon illee nama tokko illee irsaasii bitee illee mana barumsaatti dhaqi jechuu illee dadhabe. Barnootatti illee si galee yoon illee hin dadhabe nama fidee kennee fi mootti gammaduu hin dhiisu. Maal hin godhee kan bira waan godhee hin qabu. Uummanni jismiin dhabne duraa qalbii akkana yaadduu fi qalbii akkana taatu dhabe. Amma laannamni nama danuu keessaa miliyoona keessaa namni si jala deemee wareegamatti kaffalee karaa dheeraa deemee si jala deemee si nyaachisee si abbaasee amma namtichi asoosaa irratti nu simate. Kantiibaan asoosaa irratti nu simate. Akaakayyuu shoo jaleeti. Galata nurraa qabu abbaan akaakuun galata biyyattii kanarraa qabu. Waraana kuma shan fudhatanii isaan aduwaa dhaqan keessaa kiyaanaan irratti hojjetamus ganiinsi yookaanis immoo agartee sababa isaan ofirratti hin beekne isaan jibbuun keessatti argamus gootummaadhaan nama kuma shan keessaa nama tokko qofa gale. Gaafa aduwaa? Nama tokko itti gale shoo jaleen. Warri kun warra amma galaan nu simatee dhaabatee akkuma kaleessaatti. Ummata keenya warra yeroo xiyyaararraa bonu nu simateeti manatti nuun galatee nyaachisee nu baasee makiinaa nu ramadee nu gaggeesse nu garuu Oromiyaadha kan nu rakaa jiru. Muka hiddi isaa mi'aawu dabeen isaa mi'aawu. Akkana kaleessa tos kenne. Akkana kaleessa tos kenne. Si galee hadhi kee bormaar kennuu ta'an immoo ammatti yaadu nu barbaachisa. Hawaasni bani Shaangul gaafa inni si bira dhufe kamitti simattaan immoo gaafii keenya ta'a. Asiin. Si galaa dubbee. Amma hawaasni bani Shaangul akkanitti nu simate arganiiru. Gabba'ee iyyee laammanni kun uummata maa'ooti. Uummati argaa jirtan kun. Gabba'ee iyyee ililchee girrisee bubbisee nu simate. Si galee uummanni kun nama simachuu qofaa miti sila. Waallee nu gochuu barbaada. Wallahi. Nama laafaa miti. Akka gaafa ijoolleen ansaaraa rasuula simatte. Uummanni achi as risaalaa simatu hin dhiifne. Kan. Rasuula simatanii achirraa gara risaalaa simatan. Ilma simatte. Namni biyya kanaa jabaadha. Aywa. Haqa namaa fuudhuu fi namni tokko hattuudha jedhamuuf maal barbaachisa ulaagaa isaa beektaa? Isa kana baruu nama barbaachisa maal? Fakkeenyaaf namni tokko haqa namaa tokko fuudheera jechuufi ragaa meeqa barbaachisa? Ragaa ijaa kan nama afurii barbaachisa. Fakkeenyaaf anaafati amma akka shari'aatti ragaa ta'uu hin dandeenyu. Maaliif beektaa? Ani nama kijibu taanaan ragaan narraa hin fuudhamu. Si galee nama kijibu yoo ta'e amma fakkeenyaaf sirraa ragaan hin fuudhamu. Sababiin akka shari'aatti sitti ma dhaggeeffadhu. Ati nama arrabsita miti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhaggeeffadhu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam laysa al-mu'minu ala al-la'ani bit-ta'ani jedhan. Mu'minni nama narrabsu nama hin abaaru jedhan. Ati fakkeenyaaf nama arrabsita yoo ta'e haadha nama abbaa nama arrabsita yoo ta'e sirraa isin fuudhamu saa? Hin fuudhamu. Anumarraa simiti anarraa iyyuu hin fuudhamu. Maaliif? Yoo anaa sobe
argameera ta'e abbaan murtii shari'aa Ahmad Hussein nama sobaan beekamu taanaan Ahmad Hussein irraa ragaan hin fuudhamu. Maaliif sobee nama kanatti ragaa ba'uu danda'a waan ta'eef. Wantoota kana beekuu barbaachisa. Nama tokko hattuu jechuutiin dura wantoota adda baafatan waa hedduutu jira. Akka aadaa Oromootti kan lama si barsiiseera amma kana amantii. Kan amantii kan sirna dimokiraasii si barsiiseera. Amma kan Oromoon si barsiisa. Isa kana beektaa? Kan Oromoo beektaa? Akkatti Oromoon haqa namaa galchu beektaa? Beektaa Abdiyye? Akkatti Oromoon haqa namaa galchu gaafatee galcha kaa? Abbaa sana gaafatee? Bahate hattuu dheedameetti mamee fidi maallaqa gaaffiin sun gaaffiin sun sirna maalii jedhama beektaa? Sirna maaliidha gaaffichi? Gaaffiin sun dhaggeeffadhu. Amma waa'ee sirna barumsaa fi minaaminii keessa hin jiru. Amma waan tokko sitti dhaggeeffadhu. Waa'ee barumsaa dhiis. Barumsaan akkana si barsiisaa minaaminii. Yeroo barumsaa sagantaatti naa qabeetti Ani sirraan baradhaa dhooko. Abshir. Akkas jechuu koo miti. Nama baratin dhaggeeffadhu. An beekaa miti. An beekaa na dhagayi. An beekaa miti. Wallaalaadhaati. An gaaffiin sirraa qabu. Ati wallaalaadha. Wallaalaadha. Maaliif afaan kee qabattee teessureen barattu nurraa baradhu ka afaan kee qabadhu. Intaa'u amma beekumsa kiyyaa naasaa. Amma beekumsa kiyyaa haqan dhoksu. Dhaggeeffadhu Amadu waan si gaafadha. Ati bakka tokkummaan itti haadha Sumayyaa arrabsi argiteetta kana natti himuu dandeessaa? Galatoomii dhaggeeffadhu. Isa kana tokkummaan ituu jiraateen deebisa seedheen ture nan dubbachiisi. Viidiyoo biraa dalageera dhaqiiti viidiyoo sana dhaggeeffadhu. Ela sa'aatii tokko moo sa'aatii lama dura dhiyeenya dalageera. Isumaaf deebii kenneera achirraa dhaqi dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu gaa Ahmad obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Ustaaza isin jaalala mataa irra jirtani garuu dhaggeeffadha. Hawaa tokko isinitti himu. Zeddoo amma gaa amma dhiifama na gaafattee taasarra amma na arrabsite nama hafuus hin jedhu. Dhiifama siif hin godhu. Maaf na arrabsite amma kana. Maaf na arrabsite godhu. Asirratti moo? Amma kana na arrabsi. Shee Ahmad maaloo jedhamtu kana jettee turte bara. Zeddoo miira keessa na galchiteetti bara. Dhaggeeffadhu wallaahi sitti illee aareen ture. Warabbal kaabaa aaraan jira ammayyuu ammatti deebisana tokkummaa bishaan dhugi bishaan si barbaachisa. Bishaan dhugi mee bishaan fudhadhu bismillah. Dhaggeeffadhu kan bishaan rakkoo qabu. Gaafii ammas gaafadhe kana tokkummaadhaa deebisuun kee dirqama tokkoffaa. Inni lammaffaan immoo deebiseen jira bara. Anis gaafii kana si gaafataan ture. Viidiyoo jedheen ture sirratti. Gaafii kana si gaafadheen ture. Argiteettaa yoo argiteetta ta'e fidii jedhee viidiyoo jedheen ture. Wallaahi sin hordofuu inni nagarree beektaa dhiifamaa dhooko. Na hordoftu wansi jammar tiiktookiin kun eega baname guyyaa 3. Guyyaa 4. Eessi amma fooloo si haa godhaniire fooloo si kadhannu. Fooloo barbaadu an tiiktookii guddaan qaba warningiin irra jira. Please fooloo keessan irraa kaafadha. Fooloo barbaadu. Please billaa aleek fooloo irraa kaafadha. Mucaan fooloo barbaadu. Akkasin jedhanii sagalee si taara. Hordoftoota kiyyaa maaliif irraa kaafadha? Fooloo barbaadu hin jenne. Ati waan taa'ee fooloo siin kana taa'e walitti fakkaata. Wallaahi andaltaa foolootii waan waan jedhu waan natti fakkaate tokkoon haasaa. Si galee? Habib baka kalaas alaa raasi inta alaa raasi. Waa tokko rakkina qabu waa'ee alaa raasummaa dhiisi. Kan isaa rakkoo qabu. Shamma teessee. Atamma zeddoodhaan gadi bu'ii maaliif jette zeddoodhaan likkii walitti himna takkaati. Wallaahi isuma dhugu. Maaliif dhabeeta dhaggeeffadhu. Adaraa ila Ahmad dhaga'i waa tokko sitti hima isiin dubartiidha miti dhuftee koomentiidhaan dayyuus akka kan keetii hin argine naan jette wallaahi osoo nan taa'u jennaan zeddoo akkas akkasii jedhe likkii sitti mujammarianis maaliif silaayyuu na aarsaarti waan ta'eef kan isiin tokkummaa. No deebisuu hin qabdu ati dhiiradha miti dubartiif deebisuu hin qabdu sirrii miti hin arrabsuu hin qabdu waan fete yoo isheen seette abbaan manaa qabdi abbaan manaa isheetti dhattee himachuu dandeessa. Sigalee? Umuriidhaan nama na hangafaa taati zeddoon baay'ee. Nama na hangafaa taati. Hime akka aadaa Oromoo keessatti waatu jira. Dubartiin jilba hin qabdu jedhu. Dubartiin fakkeenyaaf himata tokko yoo himatte dhaabiitti murtaa'aaf ituu isheen gadi hin taa'in. Dhaabiitti murtaa'aaf waan isheen himatte. Sigalee akkan Oromoon sitti himaa jira. Kan islaamummaa keessatti immoo islaamummaan gatii guddaa kenneef. Dubartiidhaa miira keessa galtii waan hin dallantii daftee waa amantii haala amala dubartootaarra dafanii waa amanu dafanii waa aaru. Yoo isheen waan feete si jette jechuun qabdu ammati miira keessa jirtaayyuu waan guuttachuu barbaadde akkati guuttattuuf hin dhufeani naan arrabsiisi jedhe ammayyuu aariin sirraan galee taanaan naan arrabsiisin dhaggeeffadha gadi nagala gashii. Sirraa galee aariin? Nagaadha kan maraatu miti bar Ahmad dhaggeeffadha maraatu miti.
Garuu gaafii kana sirraan qaba ammallee jechuudha gaafii nama si gaafadhe Ani maraatu miti teenyudha kan maraatu si jedhe. naan arrabsi naan jette kama Akkam nama maraate godhuree boos hin baloo sin arrabsi akkam goonu akkam godhuree jaalladhee mitiimi dubartii hin arrabsine jechuu kooti bara. amadatti gootu akkati gootu zeddoo gorsiin hime zeddoodhaan gattaa'ee jedhiin yoo dandeetti qabatte zeddoodhaan obboleetti keenya si jaallanna si kabajna gattaa'ee jedhiin maaliif beektaa zeddoon kun yeroo baay'ee ijoollee keenya kana qeequurraa gad hin teessu si galee wallahi ijoolluma keenya waan jedhamte kana hin jaallattu. Kan abbaan kee dhashe kanaati kee dhaltee jira moo? Kan abbaan kee dhashe? Ijoollee keenya yeroo obboleessa keetti jira tiiktookii kanarraa obboleessa. Tokkummaan obboleessa kooti ana obboleessa kooti. Anaafoo maalidha? Waan isii ta'u hin beeku siis obboleessa ta'uu danda'a obboleessaa jira. Tokkummaanii kan kee qofatu hin taane kan keenyadha. Bakka dogongora isaatti hin qeeqna. Okay. Rakkoon qabu. No. Inni obboleessa keenya. No. Ela dhaggeeffadhu. No. Tiktookiin tokkummaa sababa maaliitiif gubata? Ooy obboleessa. Bakka zeddoo waan gaafadhutti miti. Obboleessa ko. Ani mee ela dhaggeeffadhu. An keenyadha jecha jedhamuun fayyadamii. Ijoollee keenya jedhi kan hundaadha. Tokkummaan kan nama hundaadha. Maali ijoollee keenya maaf jette? Jimma bichaaf dubbata miti, Wallagga bichaaf dubbata miti, Arsii bichaaf kan hundaadha inni baasee sirratti dubbatu. Kanaafuu kan keenya jettuun fayyadamin. Fakkeenyaaf zeddoon Jimmadha. Ani Wallagga. Zeddoon kan keenyadha. Atillee kan keenya. Ijoollee keenya hin gadhiinka. Gandummaa keessaa bahi kun gandummaa osoo harka bahi. Ijoollee Jimmaa jedheera Ahmad. Ijoollee Jimmaa jedheera keenyan jedhee bar. Fakkeenyaaf zeddoon nama biraa qeeqxee hin beektu. Hin argineen isiidha barana sirba keenya sirba Jimmaa qeeqxee jennaan wallollee turre. Sirbi Jimmi sirbaan hin beekamu badi waan akkasiin haasa'in. Beekamuudha waan tokko hin beekama waa'ee sirbaa beekamu si dhiisutti dhaggeeffadhu. Beekamu si dhiisutti. Mootiin haasa'in waan akkasii. Beekamu si dhiisutti kan saara koo. Ayooti miira keessaa baatettamoo amma miira keessaa baatettamoo miira keessa jirtala. Mucaan koo sitti yaa jirti ni yiinii seette osi. Sejjamar miira keessa jiru. Anaa taa'ee taphataaru zeddoo dhuftee na arrabse malee miira keessa maaltu na galchaana. Dee maraatu nan dhugee deema seete Muhammad Rabbeedhi. Hin dhugiin silaayyuun dhugiin ati nama dhugun fakkaattu silaayyuu wallaahi bareedduu mucaa maasha Allah. Fuutee taammati. Hin fuune. Maaf hin fuutu? Maaf fuudhan keenya dee ammallee ganaadha. Fuudhan keenya ganaadha yoo maal geessetta. Yoomi ati yoomna torbataa umuriin kee waggaa torba. Umurumaa keetiin wal qixa umurii waggaa 8. Umurii keetiin wal qixa. Maal siin jedhu dee torbataa itti bar. Maal jenna hin geenye itti naayidha bar. Waggaa meeqatti namni fuuchuudhaaf ulaagaa maal isa barbaachisa? Akka jedhu geeraraa biyya keenyaa tokkotu Oromoon kun geerarsaa waa ibsaminiire. Areeda baasuun gaanaa tarree dhaabuun gunfuraa jedha. Maadha mallattoon areedaa sirratti ba'e kun? Mallattoo areedaa mallattoo fuudhaati? Anoon beeku sin gaafadhe malee. Maattiin beekatteeti sin gaafadhe. Mallattoo dargaggummaati. Namni gaafa dargaggoome maayire. Kanaafuu mallattoon areedaa sirratti dhufeera umuriin kee yoo xiqqaate digdamoota jalqabaa keessa jira. Digdamoota jalqabaa jechuun 20 fi 25 gidduudha. Sirri akeedha. Sa'aatii kanatti fuudhuma qabdaa. Fuudhi. Fuudhuuf yaadan qaba ammallee hin taanaan inshaallah. Yoo Dubaayii kana keessa jirtu ta'e maal akkuma taane hin dhufna sargii irratti waa tokko yaaddayin. An Dubaayiin jiru dhufuudhaafis hin yaadu Dubaayiin sanan jaalladhu waan ta'eef hin beeku mal. Ameen. Hin dhuftu. Dhiisati namoota baay'ee finne nuti biyya kana kunoo Mubaarakiin nuun finne tokkummaan isa man dhufaa atis hin dhufta rakkoon qabu. Dhugaan dhufwan tokkummaanis hin dhufu. Maali sun hojii rabbiidha rabbiif haa dhiisnu sana rabbitti beeka bakka nama kaa'u.
Hin beeku yaa sirriidhaa hojii rabbiiti suni. Yaani inni yaadan qabu taanaan maa dirqamaan dhufamu? Maal siin dirqamaan siif na funyaan keessi qabne. Mucaan kan na fakkaataa kuni dubartoota Dubaayii keessaa tokko fuudhee wanna yaadannee bakka yaada akkasii qabna beekta babbareedduu jira biyya kana keessa. Maashaa Allah. Biyya kamiin keessa iyyuu dubartoonni baay'ee jiran bareedaan. Jechuun achi ta'e bakka ati jirtu firiideemiin akka biyya kanaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf asii wayyaa seedhaa jira bara. Maa bakka firiidemiin jiru dhagakaa bakki biraa baay'eetu jirani bar kanumta akka Dubaayii biyya Asuma dhuftaan seedhe. Mee namoonni Dubaayii jirtan Dubaayii dhufuuti isaa ta'a warra ittiin lakkoofsa tokko barreessa dafa. Ela amma maaliif ni dhiifama guddaa waliin haasaa si jalaa jijjiire beektaa obboleessa kiyyaa abdii. Ajandaa kee wallaalee miti beekaan haasaa si jalaa jijjiire. Wantoota hin taane nuti asirratti dubbannu rikeerdii ta'a beektaa. Rikeerdii ta'a wanti kun umrii guutuu ta'a beektaa. Hin badu sooshaal miidiyaa kanarraa. Sababa kanaaf akka ajandaa kana keessa baatu fedheeni ma'asalaam naan baashii galatoom. Ayyee ulfaadhu galatoom. Ayyee.